السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تكينا هركفوني جرجرتو وردفتو تنافي في كدير أكيمي نجازرتني الحمد لله. هاسواد إيرا دور سورة قرأت إما تديمو في بوان بربادو في قرأت أمسكية وروتا إيرا يوكين أبوليان كينا أبوليسا كينا أكاسماس أباهين أكاسماس أبا منا كينا ورو أنتو تإسان شمرة تكاف أكاسماس nama maatii isaa keessaa jalqabee haga bultii keessatti wantoota isaan dhalaa tokkoof hubachuu qaban hedduudha. Garuu yeroo baay'ee wantoota kana warra afaan Amaariffaatiin maree warri Oromoon dubbatu yeroo baay'ee wanna kana hin argine. So'aanillee kana maaliif hin dubbanne isa jedhurraa dubbachuu barbaade. Innis maaliidha yoo jettanii warroonni dhiiraa yeroo baay'ee ulamoonnis sheekotiinis wanta kana yeroo dubbatan hedduu ni dhageenya. Innis maaliidha dhalaa takkaaf yookiin haadha manaa isaanii tokkoof yookiin obboleettii isaaniitiif wanti isaan hubachuu qaban jechuudha. Yeroo baay'ee ulamoonni wanni isaan dubbatan haati manaa takka yeroo hunda of tottolchitee bareeddee abbaa manaa isii afutti argamuu qabdi, maal ta'uu qabdi, tottolfachuu qabdi, bichaa waa hedduu dubbatama. Kana jechuun kiyyamoonni akka isaan jedhan kana of tottolchuu hin qabdu jechuu barbaade osoo hin taane wanti isaan hubachuu qaban tokko tottolfachuu san bichaa dubbachuu yookiin tottolfannaa isii san laaluu qofa osoo hin taane dadhabbii isiillee laaluun barbaachisaadha. Inni guddaan ol hubachuudha. Inni maaliif isinitti fakkaate amma fakkeenyaaf dhalaan takka ganama yoo hirribaa kaate abbaa manaa dura kaati. Akka seeraatti tan hin beeku gara kiyyaan abbaa manaa kiyya dura ka'a. Kanaafuu amma yoo isiin kaatu san haga isiin kaatee mana xaragattee dhiqattee nyaata qopheessitee maaltee jettutti innillee ka'ee jira. Kana bichaa miti inni nyaata haga kennitee fi nyaata san jalaa fuutee meeshaa san dhixxee sa'aatiin immoo jidduu kanatti hin taa'u hin deema. Yeroo kamitti yeroo hin qabdu, yeroo of tottolchitu hin qabdu, osoo of tottolchuuf fedhii qabdu, osoo haamilee qabdu garuu yeroo hin qabdu. Yoo isin of tottolcha jette asitti mi'oonta biraa dalagaa biraattu isii eeggata yookiin uffata miicuu jira, meeshaa sirreessu jira, mana sirreessu jira, እና daa'imman qabu jira, bichaa waa hedduutu jira. Isin of tottolchaa san bichaa laaltan malee haga ulfaatu mana keessa dalaguun yookiin immoo wanta tokko mana keessa oolanii sirreessuun hagam akka ulfaatu san walii beekuun gaariidha. Kanaafuu warroonni dhiiraa yeroo baay'ee sheekotiillee ni dubbatan argina. Dhalaan takka ganama yoo kaate haga galgala osoo iraftii takka hin godhin isiillee nama ni dadhabdi taa'uu feeti. Of tottolchuullee akkasumas ni feeti. Garuu nama waan taateef kaan qatartee, kaan miicitee, kaan dhixxee, kaan sirreessitee, uffata abbaa manaa miicitee, mana isii qulqulleeffattee kanuma keessa immoo keessummaan itti dhufuu danda'a. Yeroo hin qabdu. Yeroo atti teettee gizee hunda tottolfattu hin qabdu. Yoo akkas taate bultii isii keessatti manni isii akkasuma gosa taa'uu danda'a. Uffanni jaarsa isii yookiin uffanni daa'imman isii bakkee qabachuu dhabuu danda'a. Kanaafuu of tottolchuu isii san qofa osoo hin laalle dadhabbii isii san laaluun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee wanta kana namaaf hin hubatu warri dhiiraa jechuudha. Maaliif miidiyaa irrattis gabbaanii dubbachuu warri danda'u warra dhiiraati. Garuu rakkina isaanii yookiin rakkina keenya nuuf hin hubatanii san akkasitti hubachuu qabdani. Isi of tottolchitee ati gabbaanaa of tottolchaa ooluu dandeetti, wanna hunda of laaqachuu dandeetti, bareeddees eeguu dandeetti. Garuu meeshaan akkasuma yookiin uffannillee akkasuma akka isii eeggatus ni jira. Isiin kun immoo of tottolchitee kaatee meeshaa san dhixxee sirreessitee bakkee deebistee yeroo kamsi hojjetee tottolfattee erga kaatee hin jiru. Kanaafuu ilmi namaa of tottolchuu osoo hin taane inni guddaan jireenya yookiin bultii keessatti of tottolchachuulleen osoma jiru, of qabuulleen osoma jiru. Garuu yeroo hunda akka isin yaaddessanitti namaaf hin mijatu. San akkasitti beekuu qabdan warroonni dhiiraa jechuudha. Haadha manaa keessa osoo guyyaa tokko guyyaa lama
isin mana keessa oolaa wanta isin hojjettu san hojjedhaa isin immoo ala baatee wanta isin hojjetta san haa hojjettee galtu osoo isin hin jedhani hin dandeettani ganama kaatanii mana xaraddanii uffata sirreessitanii algaa aftanii uffata miicitanii qursii gootanii misarraan immoo qada'aa shajjira waa meeqa gootanii hin dandeettan san akkasitti hubadhaa fi wanti hundi wal namaaf hin ga'u of tottolchachuulleen inuma jira garuu akka isin yeroo hunda barbaaddasanitti namaaf hin mijaa'u. Innaa bultii keessatti inni guddaan jaalalaaf kabajaan jiraannaan bareeduma ishii san jalqaba argee jaalateetu fuudhee isiilleen garuu erga na fuudhe jetteen booda of gatuu yookiin of tottolchuu dhiisuu osoo hin taane haga dandeetti haga yeroo qabdutti of tottolchiti garuu inni guddaan namni kun yookiin dhalaan tun ni dadhabdi mana keessatti waa hedduu waan hojjettuuf jechuudha san akkasitti hubachuu fi qabdanii warroonni dhiiraa jechuudha. Jireenya keessatti yoo isin har'a takka of hin tottolchine jedhaniitiin takka fuudhanii of hin tottolchituu dura of tottolchiti jedhanii deemanii gara biraa yoo dhaqani ta dura ta lammataatti dhaqan sunis haga ji'a yookiin haga waggaa tokko of tottolchite maal jechuu dandeetti san booda garuu adadumaan dadhabaa deemti yani haala mana keessaa alas ka hojjettu yoo ta'e itti ulfaataa deema of tottolchuu isii sun hir'ataa deema wanta qabeenya isii walis sabasabachuuf sirreeffachuudhaaf ilaalcha isii gara sangooti malee gara of tottolchachuu saniin gootu jechuu ilmi dhiiraa mootuun of hin tolfattu jedhee gara taanirrallee gara taanii taruun immoo faayidaa hin qabu qabeenya waranna yoo jedhani bultii bareedduu wajji jiraanna yoo jedhani haaluma jiru walii beekanii bareeduma isii kaduraa saniin beekee haala isii beekee amala isii beekee hojii jiraachuudha malee isiin har'a ofitti laaxxee maal jettee bareeddee fi taa'urra amala bareedaadhaan isa simachuu amala gaariidhaan isa laalu እና akkasumas isaaf amanamuudha inni guddaan akka ilaalcha kiyyaatitti እና kana akkasitti nuuf beekuu qabdanii warroonni bultii ijaarrattanis warroonni hin ijaarrannes akkasuma warroota dhiiraatiif jira wanta kana hubachuu qabdan jireenya keessatti jechuudha. Tolfattu jedhanii achi baanii tabraati deemanii sunillee ji'a lama wayii tolfattee san booda dhiisaa deemti wanta sanii laanii maaliif qabeenya jiru san wantoota mana keessa jiru san bakka tokkotti sirreeffachuuf deemti malee of tottolchuuf hin deemtu. Innaa akkas jennaan illee warroonni shamaraa kan hunda of gataa of hin tolfatinaa jechuu kiyyaa miti garuu inni guddaan ilaalchi kiyya warroonni dhiiraa hin hubatanii fi fagganamarraa kaatee haga galgala maal hojjetti maalitti irra oolti ka jedhasan namaaf hin hubatan tottolfadhu bareechifadhu yoo sirratti hin fuudhu mana jiran inni guddaan bareechifatanii fi ilmi dhiiraa namarra fuudhuu dhabuu hin danda'u. Jaalala keessatti wal hifachuun yoo jiraate wal tuffachuun yoo jiraate jaalalli isaanii hir'achaa yoo dhufe irra fuudhuun isaa hin oolu ta'uu danda'a. Kanaafuu inni guddaan amala gaarii qabaachuu obsa qabaachuu abbaa manaa saniif ajajamu akka inni itti hojii jiraachuu wal danda'anii jiraachuudha malee babbareechifattee teettee yoo inni dhufe fuulatti baddee amala wantaan ho'iitti mul'isaa fuulli isii gubbaan bareedaa garuu jechoonni isii bushaayaa yoo ta'e akkamiin bareechifattee abbaa warraa san qeebawuu dandeetti yoo inni alaa dhufe so akkasitti nu hubachuu qabdanii. Yeroo baay'ee of tottolchadhaa abbaa manaa keessan dibadhaa birataa maal jedhanii inni dibannaa hin tottolfannaa garuu nutis ilma namaa waan taaneef ganama kaanii waa meeqa hojjannee xiqqoolee taatu ciisuu barbaanna deebinee rafuu barbaanna maaliif ni dadhabna waan ta'eef jechuudha kana akkasitti nuuf hubadhaa. Warroonni dhiiraa yookiin abbootiin keenyas obboleeyyan keenyas fakkeenyaaf obboleeyyan mana keessatti dhalaa fi dhiira tokko mana tokko keessa yoo jiraatan kamtu irra hojjeta hojii mana keessaas haa ta'u yeroo hunda dhalatu wanta hunda irratti adda durummaadhaan hojjeta kan mana qulqulleessu isii kan nyaata hojjetu isii kan uffata miicuu isii osoo bultii hin godhatini maatii makeessattuu jechuudha yoo bultii godhatte mooni yaada akkasitti waa meeqatu isii eeggata jechuudha. Wanti namni dura isii qarqaaru obboleeyyan qabaattee qarqaaruu danda'anii garuu erga bultii godhatte booda namni isii qarqaaru jiraachuu dhabuu danda'a isii bichaa ta'uu dandeetti san akkasitti nuuf hubadhaa warroonni dhiiraa
bultii keessatti inni guddaan wal jaalachuu, wal kabajuu, amala walii beekuu fi wal danda'uu na waa hedduutu jira malee tottolfachuun kun maal diddibatanii isa eeganii yoo inni dhufe immoo amala gadhee jechoota gadheetti dubbachuun immoo faayidaa hin qabu. Na akkasii yoo isin mufachiise warri dhiiraa afooyinaa lillahi warroonni shamaraamooni kanas warri bultii qabdanis ni beeytanii warri bultii hin qabnes ganaa dhuftanii arguuf deemtanii lannoo mana keessattuyyuu osoo bultiiyyuu hin godhatinu hagamta akka dalagaan hundi gara dhalaatti akka erkatu ni beeyinaa hundi kennaa wajjumaane እና sana akkasitti nuuf hubadhaa barumsa hedduu ka wanta arge isiniif ibsuuf jira isiniif hima gara YouTube kanaadhaan nuuf hordofaa like share nuuf godhaa subscribe nuuf godhaa nu jajjabeessaa commenting keessan nu barbaachisaa wanta badaa yoo ta'e wanta sirreeffadhaa jettan ni sirreeffannaa isiniin ala nuti homaayyuu miti kan akkasitti nu beekaa deebii dhaamsi kiyya inni dhuma Ramadaan illee dhufee jira warroota shamaraa biyya alaa keessa jirtaniif wantoota isin barbaachisu yeroo biyyatti galtan wantoonni isin achitti fidachuu barbaadan waan hedduu waan isin barbaachisuuf isa san immoo viidiyoo biraa irratti na eeggadhaa waa hedduu isiniif himuuf deema ijoollee biyya alaa jirtan jechuudha. እና አከሲ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ